Akkam jirtu daawwattoota Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa har'aan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya jalqabaatiin Musliimonni Tigraay jiran hiriira nagaa ba'anii sababni hiriira nagaa kana ba'anii maali? Gaaffiin isaanii maali? Oduu kana keessatti argattu gadhumaatti na caqasa. Oduu biraatiin Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyooniif dhuunfaa isaaniitti xalayaa isaaniif barreessanii xalayaan isaan barreessan kun maal jedha? Kanan isinitti himaa gadhumaatti na caqasa. Oduu gama biraatiin Tiraamp akkuma aangootti dhufee murtoowwan gurguddaa addunyaa rifachiisu baase. Murtoowwan kanaan dura pirezidaantiin duraanii Joo Baayiden hojiirra oolchaa turellee baay'ee isaa kuffisee jira. Tiraamp guyyaa kaleessa haasawa cimaa taasisee jira. Ameerikaan miseensummaa dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatullee murteessee jira. Haasawa Tiraamp fi murtoowwan gurguddoo Tiraamp dabarsee kanaan isinitti himaa gadhumaatti na waliin tura. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaadhaan oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaaf kan biyya alaa argattu. Kanaafuu warri haaraa taatan chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu tuqxanii guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo haaraa nuti gadhiisnu argachuu dandeessu. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin manni maree dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay dhorkaa hijaabaa waliin wal qabatee murteen mana murtii fi biiroo barnootaa hojiirra akka oolu gaafachuuf hiriira nagaa adeemsanii jiru. Hiriira nagaa dhaadannoo hijaaballeen uffatti barnoota ishees ni baratti jedhu manni marichaa waame irratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman argamanii jiru. Hiriirtonni kunneenis dhaadannoo akka kana jedhu dhaggeessaa turaniiru. Barattoonni musliimaa dubaraa gara kutaa barnootaa haa deebi'anii, heerri biyyaa haa kabajamu, ajajni mana murtii haa kabajamu, nagaa fi haqni Tigraay fi mirgi keenya haa kabajamu, warra miidhame bukkee dhaabannas jedhanii dhaadannoo kanaa fi kana fakkaatan baay'ee dhageessaa oolanii jiru. Hiriirtota Maqalee Addabaabaayii Roomaanitti hiriira ba'anii ergaa kan dabarsan pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay Sheek Adam Abdelkaader Tigraay mallattoo wal danda'uu fi bilisummaa amantiiti. Haa ta'u malee karaa aadaa kana duubatti deebisuun ijoollee keenya akka hijaaban uffannee fi qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara kanaa keessaa akka hafan taasifamanii jirus jedhanii dubbatanii itti dabaluudhaanis pirezidaantiin waajjira dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay rakkoon kun osoo hin hammaatiin hiikuuf ji'oota lamaa oliif tattaaffii adda addaa taasisaa akka turan himanitti manneen barnootaa seera naannichaa fi biyyaa kabajuun uggura hijaabaa yeroo gabaabaa keessatti kaasuu qabu jedhanii gaaffiin keenya kan hin deebine taanaan garuu gaaffiin keenya karaa nagaatiin dhiyeeffachuuf haga dhumaatti itti fufnas jedhanii dubbatanii jiru. Waajjirri barnootaa naannichaa fi obboloonni keenya kiristaanaa jalqabarraa kaasanii rakkoo kana furuuf carraaqqii guddaa godhaniiru kan jedhan pirezidaantichi. Qabsoon isin jalqabdan haga rakkoon kun dhaabbataadhaan furmaata argatutti itti fufas jedhanii dubbatanii jiru. Hiriirri nagaa ganama sa'aatii tokkorraa eegalee daandiiwwan gurguddoo magaalittii irratti gaggeeffame kun dhimmichi wal dhabdee amantiitti akka hin jijjiiramne akkasumas dhaabbilee miti mootummaa fi idil addunyaatiif ergaa dabarsaniin dubartoota barnoota isaanii irraa ugguraman kanaaf barnoonni isaan jala darbee akka isaaniif kennamu kan gaafatuu fi ergaawwan garaagaraa 12 ta'an bulchiinsa yeroo naannichaaf dhiyeessuudhaan guyyaa irraa ganama sa'aatii 4 walakkaa irratti hiriirri nagaa kun xumuramee jira. Oduu keenya kan biraatiin Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Dabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaatiif xalayaa barreessanii jiru. Waldhabdeen hooggansa olaanaa adda bilisummaa uummata Tigraay Abut gidduutti bal'achaa dhufe nageenya naannoo Tigraayitti mul'ate kan dukkaneessu ta'u Paatriyaarkiin Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas dubbatanii Paatriyaarkichi dhaamsa kana kan dabarsan xalayaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa fi dura taa'aa garee Abut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliif dhuunfaa isaaniitti barreessaniin ta'uunis baramee jira. Haalonni yeroo gara yerootti hammaachaa deemuun nageenya argame gara balleessuutti adeemaa jira. Isa kana ilaalaa callisuun namaa fi waaqayyo biratti kan gaafachiisu waan ta'eef xalayaa gorsaa kana barreessuuf dirqameen jiras jechuun dubbatanii Paatriyaarkichi qaamolee lamaan qaamaan argachuuf yaaliin taasise milkaa'uu dhabuurraan kan ka'e xalayaa kana barreessuufan dirqames jedhanii jiru. Kana malees waldhabdee yeroo gara yerootti dabalaa dhufuu fi garaagarummaan babal'achuun adeemsi hin baramiin irra deddeebiin sirnaan mari'achuun hafee walirratti ka'uun babal'achaa dhufu hordofee sammuun koo nageenya dhabeeraa jedhan Paatriyaarkichi. Badiin Tigraayitti raawwatame garmalee kan nama mararuu fi ulfaataa turuu eeruun uummata naannichaa lolarraa hafee gara jireenyaa idileetti ni deebi'a jedhee eegeen tures jedhanii dubbatanii jiru. Garaagarummaan garicha gidduutti uumame jireenya uummata Tigraay ilaalcha keessa kan hin galchinedha jechuun waldhabdeen hooggansa gidduutti uumame garmalee rifaasisaadha jedhees jira. Itti dabaluudhaanis Paatriyaarkichi rakkoo jiru mariidhaan furuu dadhabuun isaanii nanaaseeras jedhee ibsee jira. Ga'eessaa fi namoota xiinxalan waan ta'aniif rakkoo hawaasichaa ilaalcha keessa galchuun mari'achuun ni furtu jennee eegnee turre jechuun hooggantoonni garuu gocha itti gaafatamummaan hir'ate raawwachuu isaaniis ibsanii jiru. Uummata kanaaf beenyaan malu kanaaree jechuun gadadoon uummanni keessa darbe hammaataa ta'us yaaddachiisanii jiru. Mormiin aangawoota gidduutti uumame rakkoo walxaxaa uumuu fi naasisaa ta'uu irra deddeebiinis eeranii jiru.
waldhabdeen hooggansa gidduutti uumamee uummata gidduutti garaagarummaa uumaa jiraachuus sodaa qabu ibseetu jira. Karaan aangawoonni kunneen filatan kun nageenya argame kan booressu ta'uu eeruun karaa badii ta'us dubbatanii jiru. Gorsa kana fudhachuun karaa badiirraa akka deebi'anii fi gaaffii uummataaf deebii akka laatan Paatiraarkichi aangawoota gaafatee jira. Paatiraarkichi waamicha biraa torban darbe keessa taasiseen lollii naannolee Oromiyaa fi Amaaraa dhaabbachuun waldhabdeen aangawoota Tigraay gidduutti uumamee furamuun uummanni naannichaa tasgabbii akka argatu gaafachuun isaaniis ni yaaddatama. Oduu keenya kan xumuraatiin Tiraampii akkuma aangootti dhufanii murtoowwan gurguddoo addunyaa rifachiisu baasanii murtoowwan kanaan dura pirezidaantiin duraanii Joo Baayiden hojiirra oolchanii turan hedduus kuffisanii jiru. Dubbii Tiraamp guyyaa kaleessaa waltajjii irratti dubbatan keessaa muraasni Ameerikaatti koorniyaa 2 dhiiraa fi dubartii qofatu beekamtii argata. Lammiileen seeraan ala biyyattii keessa jiraatan dirqamaan gara biyya dhufaniitti deebi'u jedhanii jiru. Itti dabaluudhaanis boba'aan Ameerikaa ba'ee hojiirra oola. Bu'oon Paanamaa Ameerikaaf deebi'a. Qaala'insa gatii fi gatiin gibiraan ni hir'ata. Konkolaataan elektirikii Ameerikaatti hojjetamee tajaajila geejjibaaf ni oola. Ameerikaan lammii ishee malee akka kanaan dura biyya biraa deemtee qabeenya ishee hin mancaastu. Seeraan alummaan magaalota Ameerikaa keessaa ni dhidhima. Weerarri lafaa daangaa Meeksikoo loltoota Ameerikaan yeroo gabaabaa keessatti ni furama. Guddummaa fi kabajni waaqaa Ameerikaatti ni mirkanaa'a jechuudhaan dubbatanii jiru. Itti dabaluudhaanis Tiraamp Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatuuf ajajanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan adeemsa dhaabbata fayyaa addunyaa kan Dr. Teediroos Adaanomiin durfamu keessaa akka ishee baasu kan ishee jalqabsiisu ajaja pirezidaantiin mallatteessanii jiru. Tiraamp Waayit Haawus seenanii osoo guyyaa tokko hin guutin ajaja addunyaa rifaasan hedduu dabarsaa kan jiran yoo ta'u, Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatu ajaja dabarsuun isaanii beekamee jira. Tiraamp yeroo jalqaba aangoorra turanittis dhaabbanni kun weerara COVID-19 ittisuu keessatti garmalee Chaayinaaf tumsaa jira jechuun qeeqanii jiru. Tarkaanfiin Tiraamp kunis tarkaanfiiwwan hedduu guyyaa jalqabaa aangootti fudhatanitti ajajawwan pirezidaantummaa mallatteesse keessaa isa tokko yoo ta'u, Tiraamp yoo Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatuuf ajaja dabarsan kun isa lammaffaadha. Tiraamp tibba yeroo weerara vaayirasii koronaa akkaataa dhaabbanni fayyaa addunyaa COVID-19 qabe qeequudhaan US dhaabbata Jenevaatti argamu kana keessaa akka baatuuf adeemsa eegalee kan ture yoo ta'u, yeroo sanatti murtoon kun hojiirra utuu hin ooleen Tiraamp aangoorraa bu'anii pirezidaantii Joo Baayiden aangootti dhufanii murtee sana dhaabsanii turanii. Guyyaa kaleessaa Tiraamp yeroo lammaffaaf aangoo pirezidaantummaatti wayita deebi'utti tarkaanfii ajajaa kan Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatuuf guyyaa aangoo isaa jalqabaa irratti mallatteessee jira. Tiraamp yeroo jalqaba aangoorra turanittis dhaabbanni kun weerara COVID-19 ittisuu keessatti garmalee Chaayinaaf tumsaa jira jechuun qeeqee kan ture yeroo ta'u, Tiraamp dhaabbanni fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaa akkaataa qajeelfamatti baaseen Chaayinaadhaaf kan loogii qabudha jechuun himatanii turanii. Bulchiinsa Baayiden jalatti Ameerikaan deeggartuu dhaabbata fayyaa addunyaa ta'uu kan itti fufte yoo ta'u, bara 2023tti baajata ajansichaa kan harka 5 keessaa harka tokko ta'u gumaachitee turte. Baajanni dhaabbata fayyaa addunyaa doolaara biliyoona 6.8dha. Ogeessonni fayyaa uummataa murtee Tiraamp Ameerikaan akka dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa baatu murteesse kana qeequudhaan Ameerikaanota balaa fayyaa qabaachuu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiru. Gariin tarkaanfiin kun fooyya'insa dhukkuboota daddarboo kanneen akka busaa, dhukkuba tiruu fi HIV ittisuu irratti argame duubatti deebisuu danda'a jechuun yaada dhiyeessanii jiru. Pirezidaantii duraanii Baayiden jalatti qindeessaa deebii COVID-19 ta'uun kan hojjetan Ashish Jha kanaan dura dhaabbata keessaa ba'uun kan fayyaa uummata addunyaa qofa miidhu osoo hin taane hooggansa Ameerikaa fi dandeettii saayinsii irratti miidhaa akka geessu akeekkachiisanii jiru. Ogeessi fayyaa hawaasaa addunyaa fi Piroofeesarri Yuunivarsiitii Joorji Taawaan kan ta'an Laawureensi Goostiin murteen pirezidaantichaa balaa guddaa geessa jechuudhaan dhaabbaticha keessaa ba'uun fayyaa addunyaa irratti madahamaa ta'us himanii jiru. Tarkaanfii Tiraamp kan hordofee hoogganaa olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'e Teediroos Adaanom Tiwiitarii isaa irratti yookiin immoo X isaa irratti deebii kennanii jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Ameerikaan keessaa baasuu isheetti baay'ee gaddas jedhanii. US hundeessitoota dhaabbata kanaa keessaa hangafa ta'uun isheetiin alattiyyuu dhaabbaticha cimsuun toora qabsiisuu keessatti shoora olaanaa qabdi jechuudhaanis dubbatanii. US murtee kanarra deebitee ilaalti jennee abdanna. US fi dhaabbata fayyaa addunyaa gidduutti hariiroo cimsuun marii ijaaraa ta'e gaggeessuuf hawwii guddaa qabnas jechuudhaan kun fayyummaa fi nageenya miliyoonotaaf faayidaa guddaa qabas jedhanii dubbatanii jiru. US biyyoota dhaabbata fayyaa addunyaatiif baajata guddaa ramadan keessaa jalqabarra kan jirtu yeroo ta'u, bara 2023 keessa baajanni US dhaabbata fayyaa addunyaatiif ramade
baajata dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa parsantii 18 kan ta'udha. Egaa daawwattoota keenya tarkaanfiiwwan Tiraamp fudhachaa jiru kun baay'ee uummata addunyaa naasaa kan jiru yeroo ta'u, tarkaanfiiwwan garaagaraa Tiraamp aangoo qabatee guyyaa tokko gidduutti labsan isinitti hima. Tarkaanfiiwwan Tiraamp fudhate keessaa inni jalqaba Ameerikaa waliigaltee haala qilleensaa Paaris keessaa baasuu murteessanii jiru. Itti dabaluudhaanis adeemsa dhaabbata fayyaa addunyaa yookiinis WHO keessaa bahu jalqabsiisanii jiru. Daangaa kibba biyyattii irratti labsii yeroo muddamaa biyyoolessaa labsuufis murteessanii jiru. Itti dabaluudhaanis Tiraamp dubartoota ilaalcha koorniyaa irraa ittisuu fi dhugaa baayoloojii mootummaa federaalaatti deebisuufis murteessaniitu jiru. Murtoo isaanii keessaa kan biraas namoota jeequmsa kaapitool kan amajjii 6 keessatti hirmaataniif dhiifama godhanii aangawoota mootummaa duraanii filannoo gidduu seenuudhaan itti gaafatamoo taasisuufis murteessanii jiru. Dabalataanis mootummaan federaalaa mirga bilisummaa yaadaa ibsachuu akka deebisuu fi mootummaan jidduu akka hin galles ajaja dabarsanii jiru. Hanga bulchiinsi mootummaa guutummaa to'atutti biirookiraasii dambii dabalataa akka hin baasne dhorkuudhaaf dhorkaa dambii yookiin immoo riiguleetarii firiizii baasuufis murteessanii jiru. Dabalataanis Tiraamp uggurrii tiiktookii hojiirra akka hin oolle yeroodhaaf dhorka kaa'anii jiru. Egaa daawwattoota gammee miidiyaa oduun guyyaa irraa isiniif qabadee dhufe kana fakkaata. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatina. Chaanaalii kanarratti guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaaf kan biyya alaa argattu waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.